kana sheedhaan nyaadhuun jedha fi homo kana nyaadhaan jedhaan jiwoodha. Prankiin kiyyaarraa jechuudha meetii irratti pirankii hojjechuufidha. Nyaata irrattidha waajjira nyaata dhiyeesseen jechuudha. Mabraatiin badeera waan ta'eef nyaanni hin hojjetamne bakka amma hojjetamutti ani nyaadhu ani barbarreetti nyaadhaan jedhaani sheedhaan immoo nyaadhuun jedhaan isa booda waanan dhiyeessuuf sana si bakka itti nyaatti immoo dhiisti immoo ulfaana nyaannetti immoo maal jettimi ilaaluuf ofii kiyya yaa'u haati yeroo hundumaa yoo beekamu haati ijoollee ishiitti dura yaaddi mitiire akkasi seerrisa ijoollee ishiitti dura dhiyeessiti ijoollee ishiitti waan dhumtu isa booda ofii ishii kan jiraattu anis akkuma kanaatti godhee waan isheen jettu ilaaluufidha. Yaa isheen nama guddaadha waan ta'eef akkuma ijoollee irra kaanii ishii baqqaadhanii nyaatanii bishaan isaanii dhuganii fiigu warri sirriitti umurii xinnaadhaan sirriitti yaadan immoo waan baay'ee jedhu akka ijoollee bara ammaa miidiyaarra yeroo arginu haadha baay'ee kan yaaddu jirti isaaf jechuudha. Kasala qabsiisaan jira jechuudha. Har'a piraankii ajaa'ibaa tokko kasala kana qabsiisaan jira. Piraankii wantina irratti hojjedha meetii irratti hojjedha. Dhuguma meetiin hammam akka isheenii intinii jettu jechuudha. Hammam akka isheen na yaaddu hammam akka isheen na jaallattu minaamin baruufidha. Piraankii akka kana kanan irratti hojjedhu. Mabraatiin badeera baay'ee mabraatiin badee jira. Kasala kana qabsiisee waan tokko intinii godha. Itoon ani nyaata hojjedhuuti irratti badee ibsaanii hojjedheen fidnee suma jiruuni sinii ho'isee sinii kenna malee jedhaan isheedhaaf kakuudhaani booda piraankii isaa walumaan laallame. Kanatti gosa lama qopheesse kanatti barbarree naqeen fida kanatti immoo waqii naqeen fida jechuudha. Zayituun isa booda waan isheen jettu laallaa jechuudha walumaan. Ilaala kana sheedhaan nyaadhuun jedha fi homo kana nyaadhaan jedhaan jiwoodha. Walumaa ilaala waan ta'u bishaanis jira akka Meti, kotu. Ini apa ni dekat? Uti dura nak di bisa. Kisti. Jadi cuma video jenengan deh bisa nasi kotu. Kamera nis jera ya ada tu sini video jen. Lihat ya dis, mana lihat? Lah, agak lihat tu, lihat tu. Kumani. Jangan terus saya kumani. Kita kan tahu beda ni dah kan. Kuwati kuma barbarre mali fi au. Mabraatiin yakkan jirre sitti argamaa miti. Mabraatiin jiru miti. Kanaaf muka sada dhiyoon qabsiisee nyaanni hojjechuu jalqabe immoo xumuramuu dide. Sa'aatiin immoo hin deemu. Haala sa'aatiin sirkisan sa'aatiin immoo torbaa walakkaadha sa'aatiin. Kana amma kana ol eeguu kan turuunis hin danda'amu waan ta'eef si waan beelaftanii fi ati nyaadhu baaqos gurshii ati immoo barbaree nyaadheeni ilaalli waxiin ga'uun nyaadhaa. Akkamitti irree wachumaan nyaanna haalli lamaan keenya hundi keenya.
bishaan naa busi oduun baay'isee amma nyaadhootti yeroo hundumaa karaa karta bishaan itti nyaanna birciqqootti. Lakkan hunduma keenya hungaa boodas yeroo dhufu wachumaan nyaanna wajjin nyaanna kanas yeroo dhufus wachumaan nyaanna. Laakii ijoolleedha sin amma haati yoo duwwaa nyaattis yoo barbareedhaan nyaattis yoo bishaan dhugdes maal rakkoo qabu akkasumatti warri keenya dur waan akkasiin jiru simna nagarreet anamma duraan jechuudha maazariin keenya haati keenya akkoon kee ofiishii yeroo isheen nyaattu hin agarru garbachuu yeroo isheen nyaatte iyyuu hin agarru garuu ofii makeenya nyaannee deddeemuu fa'a iddoo barbaanne kuma barumsaa dhaqu maal dallee nyaachuu malee isheen nyaatteetti ta'e nyaanne ta'e waxiitti nyaatte ta'e barbarreetti nyaatte ta'e beekna ani hin beeku karaa kun agarre bakka yaa amma yeroo haadha ta'u kana kamti nyaachaa turte jaan ture malee ani hin beeku dhugaa dubbachuudha gaasheen dura nu kenniteetu yoo argattes yoo irraa hafes dhaabbattee si teessee akkuma deetti nyaatti jechuudha. Kanaafuu akkuma warri keenya nu guddisanitti ammas ijoolleedhaan mala mucaan illee nyaachuu barbaadeera waan ta'eef inni illee nyaachuu barbaadeera gala kanaaf gara kee dhufe waan ta'eef ofiis nyaadhu ijoollee isaan kanas guushii dhaqanii hojjechuu jalqaba. Sigale ya yeroo marfumaa geeggeemettaa di mana mata karaa wish mucaa gurshii ofii keessa nyaadhan kun xinnoodha bar amma lama sadan keessanii geessu waan ta'eefanii bar hundi keenya wajjumaa nyaatu ta'anis meeti baay'ee yeroo mata guyyaa tokko ishii jettee yoo dhiiste dubbii guyaan tokko tolee itinya guyaan tokko waan isin jedhu amma biddeen kana laal muraa lama amma nama meeqa geessi kakuu bichaan nyaatti yoon gusheeni daf mucaa gusheen adidde naqeetanii iddoo sana san irra kaa'e kasallee gubataara waan ta'eef nyaadha achi hojjedha sabooda booda nyaadha rakkoon qabaan nyaadhu bakka oduu natti hin babbaa'isiin meeti sitti meera nyaadhu Dafi nyaadhu nyaadhaan hojii jechuu deeman jiru na dheedhi. Maal mucaa nyaata dhowwitaan jedhe. Ani nyaadhu ani waan nyaadhu miti gurshi mucaa isheen kun beelofteetti inni kunis beela'eera atis beelofteetti. Wachumaan nyaannu isa moo haa deebi'uu irra oolu kun. Sinyata bondi keenya wachumaan nyaannu akkamitti nyaanneedha. Ani sini yaadeenidha. Kun amma muraa lamni kun muraa tokko ati nyaatte muraa tokko bakka gurshiiti bakka. Ani garuu tooma jedhe qophaa koos nyaachuun hin danda'a bakka. Garuu sini dhiisee nama boodaatti deemu. Hundi keenya wachumaan nyaanne eegalee sanas wata baate immoo nyaannu sumatee. Asteessanii na eegdu amma nu hojjedhee fixutti mu. Yaa Rabbii fatanaadha mucaan kuni. Nyaanyaa jaarsinaa fi gurshimu. Cumaanis nyaadhu hojii seenu. Lakkaan sumaan eeganaa fi gushaan. Yaa Rabbii. Tota lala didega akka ni gambira hojjedhee fiduu na goote yaa ani hojjedheen finne ishemti maal akka jettu laaluuf jedheenis jira bar abdeedda Prank sirriitti waan ta'etti laaluuf nyaata moo nyaattu ishii jette moo ishiin jettu akkuma ijoollee bara bakka ijoolleen tokko dhimma hin qabdu ijoolleen tokko moo warraa yaaddi isa adda baasuuf jedheeni akkanatti
qormaata ajaa'ibaa si qopheesse ati garuu darbitee nyaadhutte bakka. Si galeera malee firaankiidha ishee. Kabajamtoota hordoftoota akkamitti laata amma nyaadhu qabu. Naami godhu dinnicha. Dinnicha. Hoo. Ankeera. Firaanki seerradha. Innaa hordoftoota keenyaan kottaa nyaadhaa senis jedha. Dhugaa dubbachuudha waan kun yeroo keessa godhu harmee kee yeroo isheen midhaan nyaattu argine dura jechuudha. Egaa isheen nu akeekinitee nu gara mana barumsaatti gara maalitti gara iddoo barbaachisu ergitee kaateetu booda ofii ishee nyaatti natti fakkaata ta'ee ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf gadhiisni gadhiisaa bu'u. Amma bu'een harkaan nyaattuuf bakka nagaa gaafadhutti gara nyaata keenyaatti deebina bakka erga xumuree piraankii kee. akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nunillee nagaa keenya galata waaqaa baga nagaa taatanii nunillee nagaa keenya. Nunillee nagaa keenya baga nagaa taatanii laaqanarra jirra sa'aatii laaqanaatti.